Waraanni Ameerikaa fi Israa'el Iraan irratti jalqaban Ameerikaa irratti khasaaraa dinagdeetii fi laafina dippiloomaasii fiduun ibsameeti jira. Bal'ina oduutiin dhiyeesse. Raayyaan ittisa biyya Suudi Arabiyaadha misaa'ilota 18 daangaa kiyyatti dhukkaafaman to'adheetiin jira jechuudhaan yoo ibsu, gama biraatiin ammoo Kooriyaan kaabaa guyyaa irraa qofa buufata galaanaa Jaappaan keessatti misaa'ila pilaastikii dhukkaasuun dhaga'ame. Iraan xiyyaara waraanaa Ameerikaa 5 dhohitee kuffisuun dhaga'ame. Gama biraatiin ammoo Iraan haleellaa imbaasilee Ameerikaa abbaa jiddu galaa haleeluu itti fufteen guyyaa irraa imbaasii Ameerikaa magaalaa guddoo Iraaq Baagdaad keessa jiru dhohitee barbadeessuun dhaga'ameeti jira. Bal'ina oduutiin dhiyeesse. Abbaan alangaa waliigalaa Yuunaayitid Arab Emireet himatamtoonni kiliippii sobaa viidiyoo dogoggorsiisaa fi tolfame tiktookis ta'ee karaalee miidiyaa hawaasaa irratti gadhiisan namoota 10 to'achuudhaan lammiilee garaagaraa yeroo ammaan tana Yuunaayitid Arab Emireet keessa jiran akeekkachiisuun dhaga'ame. Daawwattootaa fi hordoftoota lammii miidiyaa nageenya keenya bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu kanneen amma isin dhageessifne hangafoota oduu lammii miidiyaati amma bal'ina oduutti aansa. Waraanni Ameerikaa fi Israa'el jalqaban Ameerikaa irratti khasaaraa dinagdee laafina dippiloomaasii fidaa jiraachuun ibsame. Waraanni Ameerikaa fi Israa'el akka taphaatti Iraan irratti banan aarsaa guddaa isaan kafalchiisaa jiraachuun himame. Ameerikaa fi Israa'el biyyoota humna godhachaa jiran hedduu sababa godhaniitti duulanii kan diigan yoo ta'u, Ameerikaan olaantummaa isiitii fi dantaa dhuunfaa isii eegsifachuuf jette seera idil addunyaa cabsitee biyyoota hedduu irratti weerara gaggeessaa turte. Akkuma biyyoota biroo Iraan weeraruuf karoora qabatanii Israa'elii wajjin lolatti seenan waan milkaa jiruun fakkaatu. Lolli kun karoora Ameerikaa waan fashalsee fakkaachuun yeroo ammaa tana bu'aa lola kanaatiin Ameerikaan khasaaraa guddaa olaantummaa isaanii miidhuutti fidaa jiraachuun ibsame. Waraanni Ameerikaa fi Israa'el jalqaban kun guyyaa haleellaa Iraan irratti jalqaban irraa eegalee torbaan lama kan lakkoofse yoo ta'u, guyyaa kaleessaa qofa hooggantoonni Iraan kan Ameerikaa fi Israa'el ajjeefnee jira jechuudhaan ibsaa turan. Hiriira guddaa uummata Iraan irratti mul'atuun Ameerikaa fi Israa'el kijibsiisan. Ameerikaan eega hooggantoonni Iraan isaan ajjeefnee jira jechuudhaan gabaasaa turan sodaa tokkoon malee uummata Iraanitti makamanii argamaniin booda Ameerikaan ammoo nama hooggantoota kanneen bakka isaan jiran nuuf hime doolaara miliyoona 10 kennaaf jechuudhaan gaafatte. Hooggantoonni Iraan Ameerikaan ajjeefne jechuudhaan ibsan kunneen guyyaa kaleessaa uummataa wajjin hiriira guddaa deeggarsa Filistiiniif mul'isu irratti mul'atanii jiraachuun ibsame. Waraanni kun akka isaan yaadan kan humna Iraan dadhabsiisu taa'aa hin jiru. Ameerikaa fi Israa'el waraana kana baasii guddaa baasaa kan jiran hoggaa ta'u, Iraan waraana isirratti banameef irraa qolachuu qofa doon taane haleellaa jajjabaa Ameerikaa fi Israa'el irratti bantee itti fuftee jiraachuun ibsame. Dooniin guddaan Abrahaam Linkan Ameerikaan ittiin dhaadachaa turte kan barbadaa'e hoggaa ta'u, meeshaa waraanaa wajjin Iraaniin haleelamuudhaan kan barbadaa'e ta'uu ni yaadatama. Buufataaleen waraanaa fi boba'aan Ameerikaan baha jiddu galeessa keessaa qabdu barbadaa'anii jiraachuu ibsame. Ameerikaan qormaata takkaa isii mudatee hin beekne keessa kan seente hoggaa ta'u, guyyaa kaleessaa walgahii mana marii nageenyaa irratti Raashiyaa fi Chaayinaan Iraan deeggaraa jiran jechuudhaan himachuun dhaga'ame. Kun ammoo hangam lolli Iraan dhiibbaa guddaa akka irraan gahaa jiru kan agarsiisu hoggaa ta'u, lolli kun Raashiyaaf carraa guddaa banee jiraachuun ibsame. Daandiin buufanni boba'aa ittiin seenamu Harmuuz cufamuun Ameerikaan immoo Raashiyaa irra qoqqobbii keesse Raashiyaa irraa kaasuudhaan Raashiyaan nagaadhaan boba'aa isii akka gurgurattu kan taasise ta'uun ibsame. Dhabamuun boba'aa kun addunyaa guutuu raafama keessa kan galche hoggaa ta'u, Iraan kadhachaa jiraachuun himame. Waraanni kun dhaabbachuun addunyaa guutuudhaaf bu'aa murteessaa yoo qabaatu, garuu waraanni kun itti fufuun ammas hunda caala Ameerikaadhaaf balaa guddaa akka ta'e xiinxaltoonni siyaasaa idil addunyaa himan. Raayyaan ittisa qilleensaa Suudi Arabiyaadhaa sa'aatii 10 dabran keessatti diroonii 18 fi misaa'ila pilaastikaa tokkoon kutaalee biyyattii garaagaraa irratti dhukkaafame to'achuu ministeerri ittisaa beeksise. Haleellaan Iraan bitootessa 13 bara 2026 jimmata kaleessaa naannoo sa'aatii tokkotti kan jalqabe hoggaa ta'u, haleellaan diroonii kunneen irra caalaan isaanii bulchiinsa bahaa keessatti kan dhukkaafaman hoggaa ta'u, kanneen hafan ammoo bulchiinsa Impaatii Kwartarii fi kaaba Aljuuf keessatti akka dhukkaafaman gabaafame. Misaa'illi pilaastikii tokkichi buufata humna qilleensaa Pireesii Sultaan naannoo Al-Karjii kan magaalaa guddoo Riyaad irraa kiloomeetira 80 fagaatu irratti kan xiyyeeffate yoo ta'u, haleellaa kana booda sa'aatii 10 keessatti misaa'ilota pilaastikaa 18 to'adheetiin jira jechuudhaan ministeerri ittisaa Suudi Arabiyaa ibsa baaseen beeksise. Ministeerri ittisaa Suudi Arabiyaa haleellaa kanaaf ibsa ifaa ta'e kan nuu baatullee haleellaan xiyyaara Ameerikaa fi Israa'el fulbaana 28 irraa eegalee Iraan irratti raawwatan haleellaa raawwataniif halaw ba'uudhaaf Iraaniin akka dhukkaafame beeksise.
Haleellaan kun yeroo dhiyootti akka dhaabbanni pireesii Suudiin ministeera kanaa akka ibsutti walumaa galatti lakkoofsi diroonii biyyattii dhuma baatii gurraandhalaa irraa eegalee Suudi Arabiyaa keessatti qofa 150 kan ga'ee fi humni qilleensaa gara 25 pilaastikaa fi shoot daawunii misaayila kiruuzii akka ta'e ibsameeti jira. Bitootessa 12 Hamiisa dabre qofti guyyaa ulfaataa wal duraa duubaan dirooniin 30 takkaas dhukkaafamuun dachii Suudi Arabiyaa keessatti qofuu ibseeti jira. Yaaddoowwan waraanaa amma kun Suudi Arabiyaa qofa irratti kan daangeffame odoo hin taane haleellaa fi tarkaanfii farra wal fakkaatan biyyoota naannichaa biroo keessattis mul'achaa kan jiru ta'uun ibsameeti jira. Ministeerri ittisaa biyya Qaaxar misaayila biyyattii irratti dhukkaafameen milkaa'inaan adda kutuu kan beesse hoggaa ta'u akkasumallee ammoo Kuwait diroonii naannoo qilleensa isii sarbeessa kuufiftee jiraachuu beeksifte. Gama biraatiin ammoo Baareen erga wal dhabdeen jalqabee kaasee misaayila pilaastikaa 120 takkaa fi diroonii 193 biyyattii irratti xiyyeeffate to'achuu isii beeksifte. Oduu kanaan wal qabateen ammaas haleellaa raawwatameen milkaa'inaan erga fashalaa'ee booda boombiin fuula gamoo jiddugala Duubaayitti dho'e garuu waajjira miidiyaa Duubaay taateen kun guutumatti to'atamuu fi ibiddi yookaan miidhaan qaamaa akka hin qabamne ibseeti jira. Oduu gama biraatiin ammaas Kooriyaan kaabaa ganamarraa misaa'ila pilaastikii kudhan gara galaana Jaapaanitti furgusuun dhaga'ame. Misaayilli kunneen naannoo Suunaan naannoo Pyongyang irraa kan dhukkaafame hoggaa ta'u naannawa Jaapaanitti galaana keessa kan bu'ee fi miidhaa tokkollee akka hin geessisin gabaafameeti jira. Akka gabaasni Al Jazeeraa ibsutti ammoo Kooriyaan kaabaa misaa'ilota kana kan darbatte wayita Ameerikaa fi Kooriyaan kibbaa shaakala waraanaa gaggeessaa jiranitti misaayila pilaastikii yeroo jalqabaatiif dhukkaaftee jechuun gabaasa. Iraan haleellaa xiyyaarota Ameerikaa irratti xiyyeeffatteen torbee kana keessa xiyyaarota fe'umsaa Ameerikaan bobaa fe'uuf imalaa ture haleellaa qilleensaatiin dhoyitee yoo hofiftu guyyaa irraatis ammoo xiyyaarota waraanaa Ameerikaa 5 samiirraa dhoyitee garagalchuun dhaga'ame. Akka qondaaltonni waraanaa Ameerikaa ibsanitti Iraan haleellaa misaa'ilaa xiyyaarota waraanaa Ameerikaa Suudi Arabiyaa irratti raawwatte xiyyaarota waraanaa Ameerikaa 5 kuffisuu ragaa ba'anitti jiru. Qondaaltonni Ameerikaa 2 Wall Street Journalitti akka himanitti taankaroonni Ameerikaa 5 buufata xiyyaaraa Pirinsii Sultaan keessa Suudi Arabiyaatti misaa'ila Iraan rukutamee qofuu ibsanitti jiran. Deebiin Iraan kennitu hammaachaa dhufuudhaan dhaabbilee waraanaa Ameerikaan Israa'el Suudi Arabiyaa fi Yuunaayitid Arab Emireet keessaa qabdu xiyyeeffannoo guddaa jala jiraachuun ibsame. Iraan ganama barii imbaasii Ameerikaa magaalaa guddoo Iraaq Baagdaad keessatti raawwatteen yeroo ammaa tana aarri samii Baagdaad ukkaamsee jiraachuun ibsame. Dhaabbanni oduu Reuters maddeen adda addaa wabeeffachuun akka gabaasetti imbaasiin misaa'ila kanaan rukutamuu isaa ibsuudhaan garuu hangam miidhaan akka ga'ee fi qabeenya irra miidhaa ga'e hangammaatti kan hin argamin ta'uu beeksise. Miidiyaaleen oduu idil addunyaa adda addaa waa'ee maalummaa haleellaa kanaa odeeffannoo adda addaa gabaasaa kan jiran hoggaa ta'u gaazexaan Associated Press ammoo akka gabaasetti misaa'illi kun bakka helikooppitariin itti bu'u mooraa imbaasii irratti akka bu'ee gabaasetti jira. Dhaabbanni oduu Faransaay maddoota adda addaa wabeeffachuun akka gabaasetti imbaasichi dirooniin rukutamuu isaa dhugaa ta'uu ibsuudhaan suuraalee kana sooshaal miidiyaa irratti mul'isetti jira. Haleellaan haaraan imbaasii Ameerikaa irratti raawwatame kun kan raawwatame haleellaan xiyyaara biraa Baagdaad keessatti raawwatameen hidhattoonni Iraan deeggaran 2 erga ajjeefamaniin booda hoggaa ta'u yeroo ammaa tana haleellaan Iraaq keessatti itti fufee jiru haala yaachisaa fi hammaataa ta'aa dhufaa jiraachuun ibsame. Abbaan alangaa waliigalaa biyya Yuunaayitid Arab Emireet lammiilee biyyoota garaagaraa kan biyya Yuunaayitid Arab Emireet keessa jiran kanneen viidiyoo dogoggorsiisaa fi viidiyoo tolfamaa uummata burjaajessu sooshaal miidiyaa irratti gadhiisan irratti murtee dabarsuun dhaga'ame. Lammiileen viidiyoo dogoggorsaa keessumattuu dhimma Iraan wajjin wal qabatu gama miidiyaa hawaasaa irratti gadhiisan yoo xiqqaate hidhaa waggaa takkaatii fi maallaqa biyya Yuunaayitid Arab Emireet 100 takkaatiin adabuu beeksisan. Haaluma kanaan lammiileen viidiyoo sobaa gadhiisan namni 2 lammii Hindiirraa namni tokko lammii Paakistaan namni tokko ammoo Filiippiinsii namni tokko ammoo biyya Masrii akkasumas kanneen hafan Baangilaadesh, Kaameruun, Neepaal, Veetinaamii fi Iraan irraa kanneen ta'an hoggaa ta'u walumaa gala lammiilee biyyoota garaagaraa 10 irratti murteen dabruun dhaga'ame. Aangawoonni biyya Yuunaayitid Arab Emireet akka jedhanitti viidiyoon kun suuraa dhugaa hin taanee fi artificial intelligence uumame kan dho'insa haleellaa fi balaa nageenyaa guutuu Yuunaayitid Arab Emireet keessa jiru sobaan agarsiisan ta'uu ibsanitti jiru. Shakkamtoonni kunneen qabiyyee uummata burjaajessuu fi sodaa babal'isuuf kan kaayyeeffate qorannoo erga argateen booda gara dhaddacha ariifachiisaatti erganii jiraachuu beeksisan. Qondaaltonni kunneen akka jedhanitti odeeffannoon dogoggorsaa akkasii babal'isuun nageenya biyyaa balaadhaaf saaxiluu waan danda'uuf murteen akka itti laatamu ibsanitti jiran. Daawwattootaa fi hordoftoota lammii miidiyaa irraa oduun yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne kan hangammaatti hordofaa turtanii turtii gaarii.